Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. ما شاء الله تبارك الله سميان من بتتي جرتي في كيستي ما شاء الله ربين كيسها بلجو من بريدة بتتي أكم السن شمرن بعربة جرني في نموتا لفكرتا بلانيهن كمني لفجارك بتاني وجرك ثاني اللي بريدة دامتي كيسو مايو yeroo ammaa kana baasii guddaa namni itti baasee lafa bitee ijaaree lafti garuu kaartaa pilaanii hin qabdu waraqaa eenyummaa hin qabdu bitee hojii rakkataa jira. Kana illee achuma keessa dhaamte wanni kun osoo yeroo dura nu jalqaba biyyarraa dhufnu sun osoo jiraate wanni kun amma babal'ate malee yeroo nu biyyarraa dhufnu sun osoo akkana jiraate maaliif mindaa keenya adaduma dalaynuun liqii akka liqii nama fudhateeti jechuudha. Mindaa muraasa kafalaatiniin waggaa dheeratti ofirraa fixaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kiyya jalatti argamtan weelkaam ashama harka fuuni hundi keessanuu alaaf biyya keessaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattan hordoftoota kiyyaa. Warroonni jalqabarraa hanga mana hordofaa turtan hedduu galatooma ammallee like share gochuu hin dagatina. Warroonni haarawaa taatanillee subscribe like share gochuu hin dagatina. Baga nagaan dhuftanii isin simadhee jira gara YouTube channel kiyya baga dhuftan isiniin jedheera. Egaa hordoftoota kiyya kommentiilee keessan yaada keessan barreessuu hin dagatina. Warroonni haarawni maatii naaf ta'uu hin dagatina jechuudha. Odeeffannoon kiyya karraa waa'ee Sumayyaa haadha manaa Sa'idooti jechuudha. Maaliif Sa'idoollee Rabbi walitti isaan haa deebisu. Maaliif Sa'idoolleen baay'ee gira hedduu bu'aa bayii hedduu bu'ee isii soqaa jira jechuudha. Kanaafuu Rabbiin walitti araarsu, walitti Rabbiin haa laaffisu. Rabbi giddiin qabu nama waggaa dheeraa walitti araarsa. Kanaafuu Rabbiin isaa haa laaffisu. Sa'idoollee Rabbi walitti haa deebisu. Akkuma san Sumayyaan mana bitattee Addis Ababaa keessa jechuudha. Maaliif ijuma keessa nullee dhaamsa dhaamte jechuudha namoota biyya alaa jiranii. Maaliif nu amma yeroo bara 2007 bara 2008 bara 2006 biyyaa bahee osoo yeroo sanitti wanni akkanaa kun jiraate lafa caraqaa bituu dhiifneetini waan akkanaa kana bitanneetiniin adada ji'aatiin maallaqa kuufne ergine osoo waan akkana kana yeroo saniif bitanne yoona amma hoggaa 10 numarti kenna warri yeroo san biyyaa bahe jechuudha. Hoggaa 10 hoggaa 9 hoggaa 8 naannoo kana jechuudha. Silaa namni amma nama idaa kana ofirraa fixuu jechuudha. Yeroo sanitti wanni akkanaa kun jiraate garuu baay'ee bareeda. Caraqaa bitanii hojii rakkaturra lafa seera qabeessaa waan akkanaa kana osoo bitatanii maaliif manni kun waan hunda guutuu qabaa jechuudha. Akkuma dandeettii abbaatiin bakka sanitti immoo baay'ee namatti tola. Garuu nama umrii lakkoofsisnee jirra biyya nama kana keessatti osoo yeroo sanitti itti fayyadamne akkasii amma namni keessumaa ijoolleen amma haarawaa biyyarraa dhuftan kun osoo carraa akkana kanatti fayyadamtanii jedhaanii maaliif waggaa dheeraa dalaguun eegisiniin oolle lafa caraqaa bittanii boru isinirraa diigamee yookaan kaartaa pilaanii irratti hin baane jedhanii karaan irra bahee lafa keessan dhabuu faajii keessan dhaburra osoo maallaqa kuufattanii waan akkana kana bitattanii ji'a ja'an cinaa irraa kafala. Akkasuma warroonni maallaqa qabdanillee yeroo ammaa kanatti waan akkana kana bitachuu hin dandeettanii. Warroonni maallaqa walitti qabdanii mungkin hanga miliyoona takkaa hanga 800 hanga 700 warroonni qabdan osoo waan akkana kana bitattanii yoo hin qabne immoo waan ji'a 5-6 takka walitti kuuftanii osoo amman ergine maatii haadhaaf abbaa ofii yoo haadha manaa qabaatan akkasuma warri dhiirallee warri shamarranillee yoo abbaa manaa biyyaa qabaate yoo ijoollee qabaate waan muraasa maatii ofiitii ergaa kan gimmaasha immoo kaayanii waan akkana kana osoo dalagatanii baay'ee bareeda. Garuu warroonni maallaqa qabullee yeroo ammaa kana waan akkana kana godhachuu hin danda'a. Kan hin qabne eessaa fuudha miti. Maaliif walitti kuufsanii waan tokko bakka guddaa ga'uu danda'anii fakkeenyaaf nama wal amanan fa'aa osoo qabaatanii uqubii fa'aa seenanii waan akkana kana doo sirreeffatanii maaliif mata nama 10 uqubii olis seenan
gaafa ji'a tokkootitti namni tokko waan tokko hin sirreeffata. Gaafa ji'a lamaatitti namni sunillee waan sanin sirreeffata. Wal amantii yoo jiraate jechuun nama walii amananii nama walii dhiyaatanii yeroo ammaa kana wal amantiilleen baay'ee hin jiru. Homa keessan walitti qabadhaatii rabbi haa laaffisu. Maaliif akka duraanii lafa caraqaa bitatanii suuta irra ijaaratanii suuta kartabilaan irra baafatu yeroo ammaa kana ulfaatee jira. Rabbiin fajee keessanillee isin hin dhabsiisinii. Warra karaan itti ba'ee jedhanii warra manni diigamuu jedhanii uummata sodaachisaa jiranii irra caalan isaa namoonni harki irra caalan isaa qabeenyi isaa lafa gaddacha'e rabbiin qabeenya keessan sanillee bakka isin haa buusu akkuma dhabdanitti nafina milkaayaa hin dhabina rabbiin uuma isin inni yaanni bakka isin haa buusu maaliif wajjiin turree agarree jirra biyya namaa kana keessatti akkamii akka namni dhiiga ofii xuruurrateetiin maallaqa kana fiduu jechuudha. Rabbiin isin hin dhabsiisinii. Bakka isinii haa buusu gammachuu warra isin sodaachisu isin yaachisu mara rabbiin waan akkana kana isinirraa haa qabu namuma kamirraayyuu haa qabu wallahi namni martuu biyya namaa kana keessatti arrabsamee tuffatamee diqqaatamee halkanii guyyaa duudi isa citee halkanii guyyaa arriba dhabeetiin hin fide qallitti hin finne kanaafuu rabbiin khayriin niyyaanii bakka haa buusu nama kaawwan immoo rabbiin hamtuu irraa haa deebisu. So waan akkanaa kana sirreeffatanii garuu baay'ee namatti tola maaliif osoo humni namaa ga'ee bakka tokkotti namni akkanatti danda'ee waan tokko dafee hin godhu garuu suuta yoo walitti qabeetiin hin jedhe wanti irra hin geenne tokkollee hin jiru jechuudha. Maaliif waan akkanaa kana osoo maallaqa qabaatanii yeroo awwaalaatirraa yaadanii waan akkanaa kana sirreeffatanii ofillee itti galuu baatan kiraa kennatanii bu'aa guddaa namaaf qaba. Osoo waan akkana kana gootanii warroonni reefuu biyyarra dhufaa jirtanii jabaattanii dalagattanii waan akkana kana kiraa kennataa idaa isaa ofirraa kafalaa osoo waan akkana kana gootanii baay'ee bareeda jedha warroonni waan akkana kana hawwitan jechuudha. Osoo ana ta'ee yeroo jalqabaa saniif osoo wanni akkanaa kun ta'e maaliif ammanuu ka naannoo magaalaan hin guddatin keessaa binnee waa mara sirreessine. Osoo yeroo sanitti waan akkana kana binneetiin kiraa kennanne idaa sanillee ofirraa fidne kifilii 3 taatu kifilii 4 taatu bu'aa guddaa namaaf qaba. Warroonni haaraa dhuftan waan akkana kana osoo itti yaaddanii waan akkana kana sirreeffattanii lafa caraqaa bituuf numaa yaadina yeroo ammaa kana yoo danda'ame osoo waan akkana kana gootanii waggaa takka jabaattaniitiin maallaqa walitti qabattanii osoo waan akkana kana seentanii galmooftanii waan akkana kana sirreeffattanii kaan immoo ji'aan ofirraa kafaltanii osoo akkana gootanii jedhee bareeda jedheetiin yaada ofii kiyyalleef waan akkana kana osoo ta'e jedheetiin yaada garuu rabbi isinii haalaaf rabbi haala isinii haa mijeessu waan hin dandeenye immoo ittiin cinqaminaati. Maaliif silaa namni lafuma caraqaa kana bitatee osoo akka duraanii taate duraan diigan kun hin jiru mana diigaa maalii karaa maaliin kun baay'ee hin jiru duraan amma baay'ee bakkuma maraa mana diigaa jiranii jechuudha. Namni lafa caraqaa bitee lafa karaa itti bayaa irraa diigamaa jedhanii waan akkan shakkan kun duraan baay'ee hin jiru jechuu jiraatullee xiqqoo malee amma muluu babal'atee jira bakkuma maraa jira. Kanaaf waan akkanaa kana odoo sirreessitanii jettee Sumayyaallee gorsanuu dhaamtee jirti. Kan dassaalሽ ሱመያ መብሩክ አዲስ ቤት ስለገዛሽ ያንቺን መልእክት ለእኛ ያንቺን ምክር በጣም ጥሩ ነው ስላስረዳሽኝ ያንቺን መልእክት በጣም ጥሩ ነው እናመሰግናለን። አንቺና ሰይዶ መታረቅ አለባችሁ። ይሄ ረመዳን የወር የኸይር ወር ነው። የተጣላ ሰውን መተራረቅም ያለው ወር ነው። ስለዚህ አንቺና ሰይዶ መተራረቅ አለባችሁ። እስከ መቼ ነው እንዲህ የምትሆኑት? እስከ መቼ ነው የምትንገላቱት? እናንተ ሁለታችሁም ሁሉም ሰው ይጣላል ይታረቃል። ስለዚህ መታረቅ አለባችሁ። አንቺና ሰይዶ አትጨክኝ፣ ይበቃል፣ ከዚህ በላይ ይበቃል። ማይጣላ ሰው የለም፣ ማንም ይጣላል። ባልና ሚስት የማይጣላ የለም፣ ሁሉም ባልና ሚስት ይጣላሉ። ስለዚህ አንቺ መጨከን የለብሽም፣ ይበቃል። እስካሁን እንግልት እሱም አያሳዝንሽም? እንዲህ ሲንከራተት ወደዚህ ወደዛ ሲል በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ የአንቺና የእሱ ማል ያለው አላህ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ መተራረቅ አለባችሁ፣ ታረቁ። አላህ የምታረቁ ሰው
ነው የሚወደው። ስለዚህ መታረቅ አለባችሁ። ሱመያና ሰይዶ እንኳን ደስ አለሽ አዲስ ቤት ስለገዛሽ። መብሩክ መብሩክ አልፍ አልፍ ሀቢብቲ ብዬሻለሁ። akkasii hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kar'aa kana fakkaata waa'ee mana sumayyaatirraa kaasee isinillee horri maallaqa guddaa harkaa qabdan warroonni maallaqa walitti qabattanii harkaa qabdan warroonni inshaallah anillee mana kana kifilii sadiillee maan taane mana kana bitadhee kiraa kennadha. Maaliif fi magaalaa Finfinnee keessatti manni baay'ee gatiin isaa baay'ee guddiidha. Sookirallee kennatanii jechuudha. Itti galiinsaaf yoo haalli nama mijaa'ellee itti galanii yoo itti galus baatan garuu kiraa kennatanii galii gaafa biyya galan ji'aan irraa argatanii. Kanaaf anillee waan akkana kana jedhe horroonni haalli isinii mijaa'u osoo itti ilaaltanii isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya karraa kana fakkaata waan na dhageeffattaniif hedduu galatooma. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Baay baay hordoftoota kiyya. bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.